Yuunivarsiitii Haramaatti piroojeektii laaboraatoorii baayoloojii moolekuulaa idil addunyaa yookaan moobilaab barsiisota qorattootaa fi barattoota kaadhimammoo digirii dooktarummaadhaaf leenjii ijaarsa dandeettii laaboraatoorii baayoloojii moolekuulaa irratti xiyyeeffate kennee. Piroojeektiin moobilaab deeggarsa sagantaa International Training Villaras Fund mootummaa Beeljiyeem irraa argatee yuunivarsiitii Giyaant Beeljiyeem wajjin hojjechaa kan jiru yoo ta'u, leenjiin guyyoota 5 barsiisota qorattootaa fi piroofeesaroota muuxannoo qabaniif kan kenname ta'u itti aanaan pirezidaantii dhimma bulchiinsaa fi misooma yuunivarsiitii Haramaadhaa akkasumas immoo itti gaafatamaan piroojeektii moobilaab akka ta'an Dr. Abdii Maamad ibsanii jiran. Leenjichi kan qophaa'e qindoomina yuunivarsiitiiwwan michuu ta'an 6 yoo ta'u, Afrikaa irraa biyyoota 3 yuunivarsiitii Keeniyaa, Ugaandaa fi Itoophiyaa yoo argaman yoo ta'u, Itoophiyaa irraa yuunivarsiitiiwwan 2 Haramaa fi yuunivarsiitiin Finfinneedha keessatti kan argaman ta'us Dr. Abdiin xumura leenjichaa irratti argamuudhaan hirmaattota leenjichaaf waraqaa ragaa yeroo kanaan yaada buufata raadiyoo Hawaasa yuunivarsiitii Haramaa hayyuu FM 91.5 kannaniin ibsanii jiran. Leenjiin damee saayinsii baayoloojii moolekuulaa gabbisuu irratti piroojeektii moobilaabiin kenname kun marsaa jalqabaatiif kan kenname yoo ta'u, barsiisonni fi qorattoonni akkasumas immoo hayyoonni muuxannoo olaanoo qaban 25 kan irratti hirmaatan akka ta'e ibsamee jira. Raawwanni as jirruuf leenjii guyyoota 4 dabran arra dabalatee irratti guyyaa 5ffaadha. Barsiistootaa fi barattootaa fi qorattootaa fi piroofeesaroota warra siiniyer ta'an jechuudha. Isaaniif leenjii kennaa turre guyyoota 4 dabran arra guyyaa 5ffaadha. Leenjiin kun wanni inni irratti xiyyeeffatu afaan Oromootiin xiqqoo ibsuullee nama rakkisu. Moobilaab jennaani. Piroojeektiin kun moobilaab jedhama. ITP International Training Program kajamu. ITP International Training Program kajamu Vilnius irraa fandiin kun argame. Biyya Beeljiyeem yookaan mootummaa Beeljiyeem irraa yuunivarsiitii Gent yuunivarsiitii jedhamu Beeljiyeemitti argamu isaanii wajjin dalayna. Leenjiin kun kan organized ta'ee qophaa'e yuunivarsiitii 6 akka Afrikaatti biyyoota 3 keessatti Keeniyaa, Ugaandaa fi Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa yuunivarsiitii 2tu keessa jira. Haramaa yuunivarsiitii fi Addis Ababa yuunivarsiitiidha. Piroojeektii tanaan leenjii yeroo adda addaatti kennina. Leenjiin ammaan tan eegalle kun leenjii jalqabaati yookaan ammoo introductory training jennaani. Itti aanee namoota hanga tokkoof leenjiin kun ammaan tana nama 25f kenname. Itti aanee ji'a dhufu keessa akka faranjiitti Apriil kajamu jechuudha. Ji'a Apriilii itti aanu kana keessa itti deebinee namoota hanga 20 takkaaf irra deebinee kennina. Namoota leenjii amma hin fudhatin jechuudha. Itti aanee immoo ganna dhufu akka faranjiitti Juulaay keessa. Juulaay keessa beetiin kajamu Itoophiyaan Biotechnology and Emerging Institution kan Addis Ababa jiru Finfinnee jirutti Addis Ababa Yuunivarsiitii fi Haramaa Yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan warra istaafoota takka'oo qorattoota Yuunivarsiitii Haramaatii fi Addis Ababa Yuunivarsiitiidhaaf Finfinneetti kennina. Itti aanee waggaa dhufu bara 2025 akka faranjiitti hanga nama 5 hanga nama 6tti Gent Beeljiyeemitti ergine. Hanga nama 5 hanga nama 6 takkachitti leenjii kana kenninaaf jechuudha. Leenjiin kun akkam ta'aa deema asitti imma jalqaba akkuma reefu introductory kan jedhisanii jalqaba kan Finfinnee immoo xiqqishoo kanarra advanced kanarra guddaadha. Ka Beeljiyeemi kennamu sana immoo zallaastee jechuudha. Leenjii isa dhumaatii fi leenjii more saayinsii gadi fageenyaan itti kennamudha. Leenjichi akkaataa barsiisonni fi qorattoonni sagantaa laaboraatoorii saayinsii baayoloojii moolekuulaa irratti hojjetan dandeettii gabbifachuudhaan qorannoo sadarkaa addunyaatti fudhatama qabu hojjetanii fi barattoota biroo ga'oomsuu danda'an irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, ji'oota dhufanii fi gara fuuldurattis leenjiiwwan wal fakkaataa fi fooyya'aa sadarkaa biyyoolessaa fi idil addunyaatti kan kennamu ta'u itti aanaan pirezidaantii yuunivarsiitii Haramaadhaa Dr. Abdii hubachiisanii jiran. Bifuma wal fakkaatuun immoo piroojeektiin sagantaa plant breeding baayotechnology jedhamu deeggarsa gamtaa Awurooppaa irraa argame irratti waliigalteen mallattaa'uu fi piroojeektiin kunneen walitti dhufeenya qabanis
kunis irra caalatti barsiisotaa fi barattoota digrii lammaffaa qorannoo dirree gaggeessan kan ittiin barsiifamu ta'us ibsamee jira. Leenjiin kun kanatti qophaa'eef barsiistota keenya kanaa fi qorattoota keenya kana akkaataa saayinsiin amma eessarra jira. Saayinsiin moolekulaar baayoloojii jedhamu kun eessarra jira. Saayinsiin amma baay'ee guddatee jira, baay'ee advaansii ta'aa jira. Saniifuu qorattoonni keenya barsiistonni keenyaas akkaatuma sadarkaa addunyaan irra jirtu sanitti hanga dandametti akka fiit godhuudhaa fi akka dorgomtoota ta'an godhuudhaaf qorannoo keessatti barsiisuu keessatti riisarchii qorannoo adda addaa hojjechuu keessatti barsiisuu keessatti illee akka dorgomtoota addunyaa sanii wajjin wal qixa fiduuf hanga dandametti leenjii kana qopheessinee bifa kanaan itti fufuu jirra jechuudha. Kana qofa miti amma ji'a kan akka lakkoofsa faranjii maarchi farsii irraa kaanee piroojeektii biraa tokko piroojeektii guddaa tokko moonee Eurooppiyaan yuuniyeenii irraa agriimentii walii mallatteessinee xumurree jirra. Kunis piroojeektiin san kana wajjin wal fakkaataa san ammoo xiqqishoo kanarraa wanni adda garuu barattoota maastaraa itti barsiisna. Fiilduma kanarratti takka proogiraamuma kana fakkaatu irratti plant breeding and biotechnology jedhama. Maqaan proogiraama sanii achi keessatti illee warra laaboraatoorii hojjetan warra qorannoo ooyiruu irratti takka fiildii irratti dirree irratti hojjetan barsiistota keenyaaf barattootaafis leenjii adda addaa hanga Iswiidinitti hanga Faransaayitti ni kennina. Sanillee kanuma fakkaata. Torbaan dhufurraa amma torbaan kanarra jirra. Torbaan dhufurraa ammoo isa sanitti fufnaa jechuudha. Piroojeektichi sagantaa moolekulaar plant breeding biqiloota diqaalomsuun gosa midhaan nyaataa hongee fi dhukkuba dandamatu akkasumas immoo oomisha olaanaa kan qorannoodhaan adda baasuu irratti kan hojjetu ta'uu isaan rakkoo hawaasa naannoo fi biyyattii furuu keessatti shoora olaanaa akka qabu ibsamee jira. Bu'aan inni hawaasaaf qabu maqaan isaa ibsu kanatti biqiloota irratti hojjenna. Sanyii biqiloota midhaan nyaataa midhaanota adda addaa irratti hojjenna. Biqiloota kanarratti gisee hojjetan amma afaan saayinsiitiin xiqqishu hara afaan oromootti ibsuun xiqqoo nama rakkisa. Moolekulaar plant breedingidha. Kun ammoo kagoonu biqiloota diqaalomsuu irratti hojjenna. Biqiloonni diqaalomsinu kun karaa adda addaatiin diqaalomsina. Dhukkuba dandamachiisuu irratti, callaa guddisuu irratti, yookaan ammoo gogiinsa dandamachuu irratti, hongee irratti. Saniifuu biqiloonni namoonni saayinsii kanarratti leenjii kana fudhatanii capable ta'anii dorgomaa ta'anii gisee asii bahan barsiistonni keenya kun qorattoonni keenya kun saayinsiin takka qorannoon isaan hojjetan qorannoo akka warri Ameerikaa akka warri Awurooppaa dalagan san akka hojjetanii biqilootni isaan asii gabbaasan takka shanyiin isaan asii gabbaasan midhaan isaan asii gabbaasan kan ka dhukkuba dandamatu kan ka qorra dandamatu kan ka gogiinsa dandamatu kan ammoo ka callaa guddaa kennu achirratti hundaa'u jechuudha. Saniifuu hawaasa naannootiifis akka biyyaattis bu'aa guddaa qaba jechuudha. Wanni kun biyya teenya keessa. Dr. Kadir Jamal itti gaafatamaa kolleejjii qonnaa fi saayinsii eegumsa naannoo Yuunivarsiitii Haramaa akka ta'an leenjichi qindoomina waloo Yuunivarsiitii Haramaa Yuunivarsiitii Geent yookaan Geent Yuunivarsiitii biyya Beeljiim waliin ta'uudhaan guyyoota 5f kan kenname yoo ta'u barsiisonni ogeessonni laaboraatoorii fi barsiisonni qaadhimoo digrii dooktarummaa fi kanneen biroo 25 ta'an hirmaachuu sirna cufiinsa leenjichaa irratti ibsanii jiran. Leenjiin damee saayinsii laaboraatoorii baayoloojii moolekulaar irratti barsiisota qorattootaa fi qaadhimamtoota digrii dooktarummaa fi qorattoota kunneen biroof kenname hubannoo fi beekumsa baayoloojii moolekulaar akka gabbifatan carraa guddaa kan uumu waan ta'eef qaamolee sagantaa mijeessanii Yuunivarsiitii Haramaattis galateeffatanii jiran. Dr. Yuunas Mogus Yuunivarsiitii Haramaatti kutaa barnoota biqilaa irraa kan hirmaatan yoo ta'u leenjiin guyyoota 5f teeknikaa ogummaa baayoloojii moolekulaar irratti xiyyeeffachuudhaan ogeessota Yuunivarsiitii Geent irraa dhufaniin kenname waqtaa fi gara fuula duratti barattootaa fi barsiisota manneen barnoota naannoo muuxannoo akka qoodan kan isaan dandeessu akka ta'e buufata keenyaaf yaada kananiin ibsanii jiran. Leenjicha irratti barattootaa fi qorattoonni muuxannoo qabanii fi hin qabnes kan hirmaatan yoo ta'u qabxiileen yeroo ammaan tanaa saayinsii baayoloojii moolekulaar wal qabatan teeknika baayoloojii moolekulaar baayooinfoormaatiksii fi qabxiilee biroo wajjin wal qabatan irratti leenjiin fudhatan bu'aa qabeessaa fi waqtaawaa ta'uu isaati yaada nuuf kennaniin kan ibsan. Aadde Girees Maakumii lammii Keeniyaa fi hooggantuu piroojeektii moobiilaap kan taatee fi leenjicha kennaa kan turte Yuunivarsiitiin Haramaadhaa michoota piroojeektii moobiilaap keessaa tokko ta'uu yaada kenniteen ibsitee jirti. Projektiin biyyoota michuu ja'a Yuunivarsiitii Keeniyaatti Mooyi Keeniyaa, Harmaayaa, Yuunivarsiitii Finfinnee fi Makaraaree Yuunivarsiitii Moonii Ugaandaa of keessatti kan hamate akka ta'es ibsitee jirti.
Leenjichi sagantaa baayoloojii moolekuulaa saffisaan akka guddatuu fi qorannoo sadarkaa addunyaa eeggataan roga kanaan akka gaggeeffamu dandeettii barsiisotaa fi qorattootaaf gabbisuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'us ibsamee jira. Qorattoonni takkaa ogeessonni takkaa hoo barsiistonni jiranii barattoonni PhD baratan takkaa doktoreetii baratan as keessa ni jiranii wanni isaan irraa eegamu waan hangamaa baratan kana hojiitti hiikuu hojiitti jijjiiruu baratanii qofa amma isaan sertifikeeta kan inni jira sertifikeeta kana fudhatanii tuma galanii galchuuni ta'uu osoo hin taane wanna kana hojiitti hiikuu qabanii jechuudha. Hojiitti hiikanii akkaatuma because amma mootummaan biyya Belgium gizeenii fi maallaqa kan nu kannu isaan Itoophiyaa gargaarree Itoophiyaatti investi goonee jirra ja'aniiti waan kana godhan waan ta'eef investmentiin san lafa qabachuu qabaa jechuudha. Asittillee isaan amma impaaktii ilaalanii impaaktiin kun bu'aan isaa mul'achuu qabaa jechuudha. Itti fufiinsi dirqama. Ammaasis tireeningummaan amma lammaffaa sadaffaa itti kan nu kunu isaanuma kana capable goonee akkaataa sadarkaa addunyaatti takka qorattoota jajjabaa ta'anii akka bahan godhuudhaaf baay'ee murteessaadha. Saniifuu isaanillee jabaatanii akka updateef godhanii itti hojjetan asumaan hin dhaamsa dabarsuu barbaada.